Namni baay'een viidiyoo walqunnamtii saalaa ni ilaala. Ilaaluu qofa osoo hin ta'in araada viidiyoo kana ilaaluun qabamee jira. Viidiyoo walqunnamtii saalaa ilaaluun miidhaawwan baay'ee deebisuuf ulfaataa ta'an qaama keessanii fi jireenya keessanii irra geessisa. Miidhaawwan viidiyoo walqunnamtii saalaa ilaaluun fidan keessaa inni tokko jaalallee tokko wajjin yeroo dheeraa turuu dadhabuudha. Dubartootas haa ta'u dhiironni viidiyoo walqunnamtii saalaa ilaalu taanaan jaalalleewwan ta'anii yookaan immoo wal faana yeroo dheeraa turuu hin danda'ani. Sababni isaas wanta viidiyoo sana irratti argamu waliin walqunnamtii isaanii waan wal dorgomsiisaniif gammachuu dhabuu fi nama sanaaf jibba horatu. Lammaffaa immoo akkaataan viidiyoo sana irratti walqunnamtii saalaa raawwatan seera uumamaa fi dhugaa jirurraa baay'ee kan fagaatedha. Garuu namni viidiyoo kana ilaalu baay'een isaa dhugaa waan itti fakkaatuuf akkaataa sanatti raawwachuu yeroo barbaadutti walitti bu'iinsaa fi rakkoo fayyaa kana jedhamee hin dubbatamne irra geessisa. Sadaffaa immoo yeroo dheeraaf viidiyoo walqunnamtii saalaa kana ilaalaa yoo turtan immoo viidiyoo isaa ilaaluu malee walqunnamtii saalaa raawwachuuf fedhii dhabaa dhuftu. Afuraffaa immoo ofitti amanamummaa yookaan konfiidensii keessan gadi buusa. Dipireeshinii yookaan immoo yaaddoo guddaa keessa sin galcha. Akkasumas immoo warri dhiirotaa yeroo walqunnamtii saalaa raawwachuuf jettanii qaamni saalaa keessanii ka'uu dhiisuu yookaan immoo afaan fayyaatiin erectile dysfunction isinitti fiduu danda'a. Kan biroo immoo namoonni viidiyoo walqunnamtii saalaa ilaalan keessaa parsantiin baay'een isaanii masturbation yookaan immoo fedhii walqunnamtii saalaa ofiin ofirraa baasuu ni raawwatu. Fedhii walqunnamtii saalaa ofiin ofirraa baasuun immoo araada waan namatti ta'uuf irra deddeebi'anii gaafa raawwatan miidhaawwan baay'ee namarra geessisa. Isaan keessaas yeroo walqunnamtii saalaa raawwattanii dafanii xumuruu yookaan premature ejaculation yeroo ta'u, dhiirri tokko yeroo walqunnamtii saalaa raawwatu yeroo hunda daqiiqaa tokko gadi kan xumuru taanaan premature ejaculation jedhama. Akkasumas immoo fedhii walqunnamtii saalaa ofiin ofirraa baasuun baay'ina spermii qaama saalaa keessa jiru akka xiqqaatu godha. Walqunnamtii saalaa raawwachuuf fedhii akka dhabdan godha. Akkasumas immoo ofitti amanamummaa yookaan konfiidensii keessan gadi buusa. Kan biraa immoo wanti isin beekuu fi hubachuu qabdani wanti viidiyoo walqunnamtii saalaa irratti ilaaltan sun hundumtuu seera uumamaa fi dhugaa lafa kana jirurraa baay'ee kan fagaatedha. Kaayyoon kaampaaniiwwan viidiyoo walqunnamtii saalaa kana maallaqa hedduu itti baasanii waraabanii kaffaltii tokkoo fi bu'aa tokkollee otoo irraa hin argatin intarneet irratti bilisaan kan gadhiisan tokkoffaa ilmi namaa seera waaqayyoo fi seera uumamaa ala akka ta'uuf, akkasumas sammuun namaa wanta kana ilaaluun biizii akka ta'uu fi wanta haaraa yaaduu fi uumuu akka hin dandeenyeefidha. Waa'ee kana irratti erga saayinsiin akkas jedhee isinoo maal jettu? Yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Ergaan fayyaa kun nama baay'ee bira akka ga'uuf yoo dandeessan sheer gochuun irraanfatinaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.